Dammaqaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 30 bara 2022 mooraa warshaa seenuun konkolaataa dhaabbatichaa jaha kan abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa tokkoo fi kan kontiraaktaraa dhuunfaa tokko gubanii deemanii jiran. Kana malees kompiitara, laapitooppii fi deeskitooppii akkasuma bilbila harkaa kan kana fakkaatan hojjettoota irraa fudhatanii deemanii jechuun waraana bilisummaa Oromoo himatan. Qondaalli mootummaa kun waraanni bilisummaa Oromoo warshaa sukkaraa Arjoo Dheeressaa to'achuu isaa dubbataan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa obbo Odaa Tarbii amma dura fuula Tiwiitara isaan irratti barreessuun kan yaadatamu. Warshaan sukkaraa Arjoo Dheeressaa waraanni bilisummaa Oromoo to'atee jedhame kun poolisii federaalaatiin eegamaa akka turellee gabaafamee jira. Poolisoonni federaalaa eegumsarra turan yeroo waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa eegalu warshicha dhiisanii akka baqatan obbo Odaan ibsuun kan yaadatamu. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo warshaa kana to'atee turetti miidhaa warsharraan gahe akka hin qabne qondaalli mootummaa Itoophiyaa kun ifa godhanii jiru. Erga waraanni bilisummaa Oromoo yeroof warshaa to'atee dhiisee deeme hojjettoonni nagayaan gara hojii isaaniitti deebi'ullee ibsanii jiru. Warshaan sukkaraa Arjoo Dheeressaa warshaalee dhiheenyatti gurgurtaaf mootummaan Itoophiyaa calbaasii itti baase keessaa tokkos jedhamee jira. Komishiniin dhimma baqattoota UNHCR mooraa baqattoota Suudaan gara bahaa keessaa namoonni loltummaaf hiriiraa akka jiran ibse. Dhaabbatichi jalqaba bara 2022 irraa eegalee mooraa baqattoota baha Suudaan keessatti argamu keessatti dirqamaan loltummaa dabalatee namoonni waraanatti akka oofaman taasifamaa akka jiran ibse. Garuu erga dhimma isa yaaddesse kana ragaa argate waabeeffachuun mootummaa jiddu galeessa Suudaanii fi aangawoota naannichatti gabaase haalli fooyya'aa jiraachuu UNHCR ibsee jira. Namoonni baqattoota waraanatti hiriirsuuf kakaasaa turanis Itoophiyaa irraa dhufaa akka turanillee eeramee jira. Garuu eenyummaa qaama baqattoota lammiilee Itoophiyaa Suudaan keessatti argaman waraanatti hiriirsan jedhu kana ifan goone. Mootummaan Itoophiyaa amma dura TPLF lammiilee baqattummaan Suudaan keessatti argaman waraanatti hiriirsa jechuun himatuun isaattis ni yaadatama. Waraanni kaaba Itoophiyaatti mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti eegale waggaa lamatti dhiyaatee yeroo jiru kanatti lammiilee Itoophiyaa addatti dhalattoota Tigraay kuma hedduutaan gara Suudaanitti baqachiisuun ni yaadatama. Dhaabbanni dhimma baqattoota UNHCR sochiin waraanaa kamuu kaampii baqattoonni qubatan keessatti adeemsifamu gargaarsa namoomaa fi hojjettoota balaarra waan buusuuf akkasuma immoo seera waraanaa fi baqattoota idil addunyaa waan cabsuuf hatattamaan dhaabbatu akka qabu jechuun akeekkachiisee jira. Komishiniin marii biyyaalessaa kan mootummaa Itoophiyaatiin hundeeffame kaaba keessatti diinummaan wal ilaaluun adeemsa itti jiru danquu ibse. Komishinarri komishinichaa Dr. Yoonaas Adayyee diinummaan wal ilaaluun imala gara Maqaleetti taasisuuf saganteeffatan duraa haquudha kan ibsan. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa USA lolli kaaba Itoophiyaatti bifa haaraan deebi'ee ka'e marii guutuu biyyaa karoorfame irratti dhiibbaa cimaa qabaachuu yaaddoo qabu ibsee jira. Deemsa siyaasaa hunda hirmaachise nagayaaf badhaadhina lammiilee Itoophiyaa hundaa argamsiisuuf deemaa jiru kan boodatti harkisuu jechuun ibsi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa irraa bahe ibsee jira. Poolisiin Ameerikaa kutaa Minisotaa haleellaa masjiida Toofiq irratti raawwatame qorataan jira jee. Musliimoonni Ameerikaa kutaa Minneapolis Minisotaa haleellaa amma dura hin beeyneen baaraganii rakkoo keessa seenuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Kantibaan magaalaa Minisotaa Tiim Weelzi barreeffama fuula Tiwiitara irratti maxxansaniin dhuma torbee kana jiddugala Islaamaa Toofiq magaalaa Minneapolis keessatti argamu miidhaan guddaan irra ga'ee jira jedhan. Arjoomni doolaara 50 lakkaa'amu hatamee jiras jedhan qondaalli mootummaa kun itti fufuunis manca'iinsi kun hawaasa keenya addaan qooduuf kan yaadame yoo ta'u lammiileen Minisotaa ollaa keenya musliimoota deeggaruuf waadaa galle cimsinee eeynaa jedhanii jiru. Jibbi asitti bakkan qabus jedhan qondaalli mootummaa kun haleellaa tibba kana masjiida Toofiq irratti raawwatameen miidhaan cimaan kan dhaqqabe yeroo ta'u qabeenyi maallaqni doolaarri kuma hedduu ta'u kan masjiidaaf arjoomamee fi ummata rakkateef walitti qabame hatticha tokkoon fudhatamee jira. Tarkaanfiin kun hawaasa musliimoota addaan qooduuf kan kaayyeeffate jechuun kantibaan magaalaa Minneapolis Minisotaa Tiim Weelzi himanii jiru. Haleellaa kanaan masjiidni Toofiq kisaaraa doolaara 50,000 kan mudate yeroo ta'u maallaqni masjiida keessaa saamame kan lammiilee biyya keessatti hoongeen miidhamaniif walitti qabamees jedhame. Gariinsaa namni dargaggeessi ganna 20 keessatti argamu uffata gurraacha kaayyate yeroo gochaa hamaa kana raawwatu viidiyoon mul'atee jira. Dura ta'an dargaggoota Somaalee Ahmad Ali Muusee namni haleellaa kana raawwate osoo maallaqan saaminiin dura ulee furdaadhaan balbala masjiidaa caccabsee jee. Hattichi kun nama adii yeroo ta'u garuu eenyummaan isaa ifan taane.
Hawaasni Oromoo Minnesotatti argamu masjiida Toofiq keessatti qooda olaanaa akka qabu beekamaadha. Dhimma kana ilaalchisuun Ustaaz Naasir Hamzaa kaleessa yeroo miidiyaaf ibsa kennan taatee mudatee fi akkaataa hattuun sun balbala wal duraa duuban itti caccabse saamicha kanas raawwate ifa godhee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah haga wanni guddaan fayya qabna lubbuudhaan hafnee jirra. Namni nurraa miidhamee jiru kan saamame qabeenya kan barbadeeffames mana rabbiiti. Qabeenya rabbii booda qabeenya hawaasa muslimaa Oromoo biyya kanaati. Bakki argamnu gaa Minneapolis Minnesota 2400 Minneapolis Avenue irratti gara duubaatiin argamna. Kuni amma gara duubaati masgida balbala gartee seensa afur qaba. Tokko gara dhiiraaf fi gara dubartii meneehaa gara guddaa sanii. Eegas booduma gara duubaa kanaan gara waajirri jiru jechuudha. Waajirri qabriidha. Waajirri manni madarsaa, manni barnootaa, waajirri imaamaa. Akkuma gartanitti fooqiin gubbaan kuni waajirra imaamaati. Hattichi gaa'ilaa achii ol bahee iddoon suni hidhaa qaba. Yeroo hedduu namni akka laafatti seenuu danda'u. Balbaloota hedduu keessa dabree seenaa jechuudha. Balbalichi hidhaa qaba. Salaata ishaa'ii salaatamee sa'a 10 fi daqiiqaa 17 irratti akka kaameera irratti garreerti iddoo kana saayikiliidhaan dhufee baaskilii jechuudha. Hattichi balbala kanaan dhufe akkuma namaan deemaa jiru kanatti as dhufe balballi kuni balbala jimaati. Balbala ijoolleen asitti taphatte jechuudha. Cufaa ture kun akkanatti balbala kana meeshaadhaan cabsee balbala cufaa qabu kana meeshaadhaan cabsee asiin seene. Yeroo hedduu cufaa ta'a asiin dhufee ifaan dhaamaa ture. Ifaa dhaamaa kana keessa dhufee hattichi balbala silaa qulfii qabu haajimaa guddaa kana jechuudha. Kana asiin cabsee gara duubaa kanaan seenee kana utaalee asirraa haga achitti utaalee irratti jigee cabsee jechuudha. Utaalcha inni utaalee sana yoo kaameera ilaallu waan namni godhu hin dandeenye. Kana bifa kanaan akkanatti cabseeti kana lamaanu waliin akkasitti banee jechuudha. Balballi kun lamaanu akkana cufaa qabaachaa ture. So balbala kana lamaanu keessaan qulfii qaba ammas razaa guddaa waliin. Sanumaahu utaalee cabsee kottu singarsiisa kunno. As dabre kana yoo gartan qulfii ture kun hundinuu kana hundaatu utaalcha inni dhee cabseen jechuudha. Kana hunda asirraa cabsee jiisee kun akkana banamee jechuudha. Qulfiin kun kaasira jiru. Qulfiin hin banamne kanaatu baname. Kun asii mana barumsaati madarsaadha. Garanillee dhufee gara balbala sanillee cabsee seenee kushinaa achillee seenee jira. Gara kushinaatti suni. Amma gaa asiin eega dhufee booda as dabre gara salaataa kana. Waan kana gaammaa wanni waraabaa jiruuf akka ragaadhaaf agartanii kanallee yaaluuf mana dukkaana masgida keessa jiru yaalii guddaa godhee cabsuu dadhabe. Kana dadhabee jennaan as dhufe. Balbala kana cabsee asiin. Akkuma agartan. Amallee muraaya qofa gadachiin eeggachuu qabna. Keessa kaafadhaa asiin. Asiin kana dadhabee dura kana dadhabee. Kana dadhabee jennaan kara kunama waajjira ofiisaa hojii gaggeessaa executive director akka imaamaa hundinuu ofiisni as keessa jira. Kana dadhabee jennaan balbala sana namarraa banee dhufa. Yeroo takka. Asillee seenee sanduuqa kanallee haga danda'u cabsee irraa fudhatee jira. Sanduuqa sadaqaati. Kanallee cabsee kanatti santiimii as keessa jirtu hunda guurrate. Kanallee cabsee akkuma agartanitti sanduuqa wanni inni dhiisee jiru jechuu dandeessa. Sanduuqa biraa tokko asirra ture. Kanas nirraa cabsete fudhatee kutee asirraa isa.
sanduuqa akkatti cabse galan. Sanduuqni masgida gidaara tokkoon hafne. Masgida illee seeneeti sanduuqi fudhate. So achiin seene balbala sanii balbala cabsisanii. Achiin cabsee seene. Amma akkuma agartan balbala kana seenuudhaaf balbala lama keessa dabruun qaba. As seenuu waan hin dandeenyeef gara muraayaatiin cabsatee seene jechuudha. Kun amma as seenuudhaaf it's very secured. Kana keessa dabree balbala ammas achi dabruudhaaf qulfii biraan barbaachisa. So kana hunda inni diddaadhaaf kana cabsuu waan hin beekneef hin dandeenyeef maal godhe gara kanaan asiin cabsee dhufee seene. Oofisa kanaan. Kana achiin maskootii saniin cabseeti asiin dhufee seene jechuudha. So careful, this is so he broke this. Asiin dhufee jechuudha. Asiin balbala kana cabsee eega masgida seene booda asiin dhufee akkasitti asiin bee. This is where he came from. So from in broke out. What is this, another storage space? Or? Storage space. From there it came out here. He came here. Back there. So this is the door we were showing you from the hallway that he broke. So this is where he got access. He came through here. There's a camera here. When he came in, he looked up, and there's a camera. He broke it. Then he tried to break this door too to get out. Then this is where he came finally. Asin seenee qaxxitaa bakka inni dhaqee oofisa hojii gaggeessaadha kan Umar Waaqoo as dhufe. Akkuma agartan gaa aara qaba fakkaata muraaya takka illee hin hambisne kan balbalaa. Laali. Amma teebila takka xarapheezaa jennaan akka tolfamuu hin dandeenye caccabse achi jala khaznaa tokko jira kan gartee fakkeenyaaf horii sadaqaatii fi akkasumas poostaa adda addaa information documentii jajjabaa keessa keenyu jechuudha. Sanillee cabseetii horiis tahee waraqaa achi keessa jiru waan adda addaa konfidenshaalii lafa facaase akkuma agartan kanatti nama aara hedduu guddaa qabu caccabsee guututti khaznaatu jira. Khaznaa nama teebila jala jira. Adiin sun khaznaadha. Feesiin gartan sun khaznaadha. Sanilla fudhatee eegas booda asii dabre maas balbala kanatti dabre. Kunis mana gartee maalleen gisee guurame. Sadaqaan as keessa ta'a haga baankiin seenii jechuudha. Haga baankiin seenii balbala akkatti cabse laala. Cabsee seenee kana then akkuma agartan khaznaa jira. Khaznaa kana hin milkoone. Sibiila kun kana milkaa'uu dadhabe. Ka lallaafaa moo itti milkaa'ee cabsateef corratee fudhatee kute jechuudha. Ameerikaa keessatti ganna kana qofa haleellan wal fakkaatan yeroo 4 masjida keessatti raawwatamee jiras jedhame. Tole gada wattoota keenya duramaaf qabannee dhiyaanne isaan gammadaa wattan ture waan nu hordoftaniif ulfaadhaan Badri Yusufi nagaatti.